hin sodaatin sagalee jedhu. Wanti nama sodaachisu biyya lafaa kana irra jira. Sodaanni jalqabaan garuu attamitti dhufa yoo jettan irra darbaadhaan cubbuu gochuudhaan sodaan namatti gala. Seera uumamaa keessatti attanii yoo ilaaltan maalitti hin jira Addaamiin? Addaam duwwaa meedhamti macaafni qulqulluu. Addaamiin jiru booddee gaafa awwaatu maal jedhe deebise? Kottee miila keetiin iddoo dhaabaa hidhan keessatti naga'e. Nama sagalee Waaqayyoo bira darbee kottee Waaqayyoo leencatti gafarsatti arbasitti adda baasee beekuudhaaf. Leenci illee daggalachi keessa kash gochee cabsaa. Maaliif? Addaam ta'a innaaniin taa'u kaa innaaniin ka'u ciisaa innaan ciisu aboon harka jira. Amma irraa boo gadhiisa. Sodaatti amma galaa. Amma leenca baqataa. Amma gafarsa baqataa. Namnati kanatti leenca baqattuuf, kanatti gafarsa baqattuuf, kanatti gondaa baqattuuf, kanatti hantuuta baqattuuf gaafa Waaqayyo duratti waan namaa hojjette baqachuu jalqaba. Jalqaba Waaqayyoon baqatta. Addaam! Yoo! Eessa dhokate Addaam? Jannata Eden Waaqayyotti kenne keessa dhokate. Waanuma keessa nuu kenne keessa dhokanna malee adda baatee dhokachuu hin dandeessu. Achuma dhokattaa. Oddoo battee cubbuu hojjete keessa naanna'atu. Baala kutee. Oddooma sana oddoomatti Waaqayyo si kaa'e sana teessee cubbuu hojjetta. Maal taate nan sodaadhe mamaatti nan sodaadhe. Gatii maal taate? Ishee ati si wajjin haa jiraattu jetteetu waan ati nyaatinaa jettee nu nyaachiftee gaafa afaan kootiin qammase kaasee. Wanta nu uffadhee jiru narraa bu'een qullaa koo ta'e. Kanatti har'a waaqeffannaa keessaa baatuuf, kanarratti Waaqayyoo keetti baqattuuf, kanarratti har'a godhattuuf, godaantuuf, kanatti iddoon taa'in argamtuuf gaafa qullaa taatudha. Si wajjinan jiraachuu Waaqayyoo beektu yam. Gaafati waan hamaa hojjettu si argaan jira. Gaafati waan qulqulluu hojjettu si argaan jira. Kan kee galmeessaan jira waa'ee kee. Hin sodaatin jechuun maal jechuudha? Aan si wajjinan jira. Egaa inni tokkoffaan